Dari magana to ka malle no keenya ka wala jira akkasumatti jira. Gaafas maaltu ta'e duusaa akkamiin dhageessan isin? Duusaa dhageenyanii nama dhufanii waraanuma dhufee nama qabe qabanii nama mana fattasanii maal ta'e jennaan waan ta'e hin beektu naan jennaan bakkee waan ta'e hin beeku jedhanii bakka kanaan jedhanii akka nama wajjin deemee akka nama afaan irraa koo mana fattasanii yaatanii nama fuudhanii deemanii bakki nama irra buusanii na geessanii jira poolisii dhannaa dhaqaa irra seenna dura garteen caaree fa'aa hojjetee lafatti dabalaa irratti argiteen caakooti kun jettee jire akka caakooti kun jettee gaafa jirte seenu musmaan caakeeti jedhanii kan boossee seenii natti naqaa malee cumaara gastee jira poolisii akka kanumaan kana booda namti ni fuudhee dhaqee mucaa kee awwaallattuu naan jennaan awwaalladhaa maalii gooftaa koon jireeni waan bakka dhaqee awwaallattuu naan jedhee isheen bahee fudhadhee gaafa bahu immoo seenatti baay'ee iddoo sana geessee xinnoo ofii bira dhabdee injite bakka adda baay'ee naannoo beektee bakka adda baay'ee itti gangalattee injite saseen injite sanaatti xinnoo mureebanii kanumaadha bakka inni tokko immoo dhufee narraa baay'ee gaafate bakka dhawwee inni ganama dhufee manaan fuudhee dhufee dhawwee bakka nurraa dhawwee warra nu fayyadu sun duraa dhawwee kan biraan ishee deeman kan biraan naree ture nurraa dhawwee bakka booddee mucaafoonni garuu nu rakkisee jennaan itti dhiisnee gallee mana keenyatti boonyee bakka gaaffoliin biyyaa dhaqanii reeffa nu fidan awwaalladde bakka. Eessatti awwaaltan? Bifkaanatti awwaale bifkaana sillaasee. Bifkaana sillaasee. Yeroo dhaqxan addabaabaayidhuma ture jechuudha reeffi? Addabaabaayidhumatti ciisee kufee jira akkuma bilcheenfatee jirutti. Mataan isaanii wada bu'ee smaakii bilcheenfatee jira akkuma bilcheenfatee hidhamee jechuudha. Harkisaa hidhamee jira. Bilcheenfatee maciisee jira. Ilmi keessan ilma akkamii ture garuu mucaa akkamii ture Amaanu'eel mee isin abbaa isaatiin natti himaa? Mucaan kun ijoolleedhuma manuma sagadaatti guddate daakunii ture nama isaatii ta'e daakuniidha achuma ture Bifkaana Oromoo tara isaati tamaarii isaa dhaqaa tamaarii waan barata waan qabu. Waggaan isaa meeqa barata? Kudhan barata. 10 barata. 10 barata. Umuriin isaa 16-17 ta'uun dhaga'e. Akkamiin ajjeefameedhaan isin akkamiin dhageessan achiin ture akkasiin natti himtanitti garuu akkamiin ajjeessaneedhaan yeroo namni isinitti hime? Egaa sabaan isaa uummatuma dandallootu biratti waan ta'eef uummata dandalloo beekaa uummatuma dandalloo gaafattanii uummatuma biratti deematti fakkaata odeeffannaan akkuma si'ee dhaga'u malee waan nu baddeen qabu karaa reefumaan arge. Gaafuma dhaqaa warroonni naatti keenyaa bira naatti nyaata qaban immoo nama ajjeesaa ture mucaan haati kanaan jedhu abbaa sarbeetti naan jedhu kanatti hin beeku mucaan koo takkaa waajjira poolisiif namni sagalee kanaanis takkaa waan mucaa koo dhaga'ee hin beeku. Gaafa dheengadda rakkoo kun dhalate manuma ture manaa ba'ee ture isin mana turtanii? Harree kanama manaa ba'e. Kanama manaa ba'e. Ajjeefamuu isaa dhageessan ergasii? Achumatti reefuma arge bakka. Egaa poolisiin akka jedhutti miseensa abbaa torbeetti yeroo dhukaasuu qabneedhanii isin akka abbaa tokkotti ilma keessan kanaan shakkitu? Maaliin qaama waan sagalee kana takka sagalee kana reefumatti dhaga'e malee sagalee kanatti mucaa koon beeku takka. Takka sababa kanaanis mucaan koo maqaadhaan hin beeku takkaan beeku takka. Namoonni gadda dhufan maal jedhu mana keessan? Egaa isaanii ijoollee biraa qabdu isin? Eeyyee qaba. Hangafamoo qotisuu Amaanu'eel? Hangafa Amaanu'eel jiru qotisuu isaa jira. Maqaa biraa qaba ture Amaanu'eel? Hin qabu. Malee Amaanu'eel maqaan isaa maqaa biraan ittiin ijoolleen asii mana waamtu Amaanu'eel jedhu malee Amaanu'eeluma malee waan biraan qabu. Amma harmeen isaa akkam ta'ani jajjabaatanii isinitti dubbadheera isaan hin dubbisne? Seenammoo waan jettu jirti gaa waan jettu. Erga kun sagaleen siin firiidha. Xinnoo ishee gadhaa kanaafsisuu hin dandeessu. Na dubbadha. Amma garuu jajjabaatanis hin? Waaqayyoo fudhatu maal jenna jecha dhaquu dandeenya. Keessa dhaquu dandeenya.
Magaaluma sana dhalattanii guddattanis hin Dambidolloo. Ano Dambidolloo dhalatee Dambidolloo. Tole Waaqayyoon sana jajjabeessu. Ishi ulfaata. Dari magaalaa tokko maallee nama keenya wala jirra. Akkasumatti jirra. Gaafas maaltu ta'e duusaa akkamiin dhageessan isin? Duusaa dhageenyanii naannoo dhufanii waraanuma dhufee nama naqabee naqamanii mana fattasanii maal ta'e jennaan waan ta'e hin beektu naan jennaan bakkee waan ta'e hin beektu jedhanii bakka kanaan jedhanii bakka nama wajjin deemee bakka nama afaan irraa koo mana fattasanii yaatanii fuudhanii deemanii bakki nama argamu buusanii nageessanii waajjira poolisii dhannaa dhaqaa irra seenaa dura garteen caaree fa'aa hojjetee lafatti dabalaa irratti harkiteen caakooti kun jettee jite akka caakooti kun jettee gaafa jite seenu musmaan caakeeti jedhanii kan boossee seenii natti naqaa malee jettee cimaara gashtee waajjira poolisii akka kanumaan kana booda namti ni fuudhee dhaqe mucaa kee awwaallattuu naan jennaan awwaalladhaa maalii gooftaa koon jedheeni waan akka dhaqee awwaalladtuu naan jedhee isheen bahee fudhadhee gaan bahu immoo seenatti babaayee iddoo sana geessee xinnoo ofii gura dhabdee injitee bakka adda babaayee naannoo jettee bakka adda babaayee itti gangalattee injitee saseen injite sanaatti xinnoo mureedanii kanumaadha bakka inni tokko immoo dhufee narraa baasii baasee bakka dhawwee inni ganama dhufee manaan fuudhee dhufee dhawwee bakka narraa dhawwee warra nu fayyadu sun duraa dhawwee kan biraan ishee deeman inni kan biraan narraa deeman ture nu duraa dhawwee bakka booddee mucaa fudhannee garuu nu rakkisee jennaan itti dhiisnee gallee mana keenyatti boonnee bakka jaarsoliin biyyaa dhaqanii reeffa nu fidan awwaalladde bakka. Eessatti awwaaltan? Biskaanatti na awwaale Biskaana Sillaasee. Biskaana Sillaasee. Yeroo dhaqxan addabaabaayidhuma ture jechuudha reeffi? Addabaabaayidhumatti ciisee kufee jira akkuma gilgeenfatee jirutti. Mataan isaanii wanta bu'ee makkiyyeessee gilgeenfatee jira akkuma gilgeenfatee hidhamee jechuudha. Harkisaa hidhamee jira. Gilgeenfatee maciisee jira. Ilmi keessan ilma akkamii ture garuu mucaa akkamii ture Amaanu'eel mee isin abbaa isaatiin natti himaa? Mucaan kun ijoolleedhuma manuma sagadaatti guddate daakunii ture nama isaatii ta'e daakuniidha achuma ture Rizqaana Oromoo tara isaati tamaarii isaa dhaqaa tamaarii waan barata tamaarii waan qabu. Waggaan isaa meeqa barata? 10 barata. 10 barata. 10 barata. Umuriin isaa 16-17 ta'uun dhaga'e. Akkamiin ajjeefameedhaan isin akkamiin dhageessan achiin ture akkasiin natti himtanitti garuu akkamiin ajjeessaneedhaan yeroo namni isinitti hime? Egaa sabaan isaa uummatuma Dambidollootu biratti deema waan ta'eef uummata Dambidolloo beekaa uummatuma Dambidolloo gaafattanii uummatuma biratti deematti fakkaata odeeffannaan akkuma si'ee dhagahu malee waan nu battee hin qabu karaa reefumaan arge. Gaafuma bakka warroonni naatti keenyaa bira naatti natti lataa qaban immoo nama ajjeesaa ture mucaan haati kanaan jedhu abbaa torbeetti naan jedhu kanatti hin beeku isaan koo takkaa waajjira poolisiif namni sagalee kanaanis takkaa waan mucaa koo dhaga'ees hin beeku. Gaafa dheengaddi rakkoo kun dhalate manuma ture manaa ba'ee ture isin mana turtanii? Harree kanama manaa ba'e. Kanama manaa ba'e. Ajjeefamuusaa dhageessan ergasii? Achumatti adeemsifuun arge bakka. Egaa poolisiin akka jedhutti miseensa abbaa torbeetii yeroo dhukaasuu qabneedhanii isin akka abbaa tokkotti ilma keessan kanaan shakkitu? Maaliin qaama waan sagalee kana takka sagalee kana isin achitti dhaga'e malee sagalee kanatti mucaa koon beeku.